Egaa obboleettiin teenya booniin edda lubbuudhaan biraa boqattee guyyoota 5 osoo hin amaniin lakkoofsiseera. Gaafii dhaloota baay'ee hanga hammaatti booniin duutee ishii osoo hin amaniin warri jiraatan isaan keessaa ani tokkodha jechuudha. Egaa namatti murteessuun baay'ee ulfaataadha. Abbaan dhimmaa, abbaan firdii kennu, abbaan waa hunda beeku Waaqayyo isa nu uume qofaadha. Uumaa keenya qofaadha. Egaa abbaan boonii Joosiin akkuma beektan kana akkasiin guyyaa edda gaafa ishiin duutetti of hin beeku dubbachuu hin danda'u jedhanii gulukoosiidhaan jiraachatii jira. Kanaaf egaa sababni isaa miidiyaa hawaasaa kana irratti sababa isaatiin duutee isatu akka ishiin of ajjeestu taasisee viidiyoo garaagaraa isa shamarraa wajjiniin otoo hoteela taa'uu isheetti ergamee ishii sababa kanaatiif of ajjeeste warreen jedhan. Egaa sooshaal miidiyaan kun baay'ee kan ittiin odeeffamaa jiru argitaniiti jirtu. Nagaarree isin dagachuun daganne. Nagaaf jaalalli Waaqayyoo haalaaf bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Obboleeyyan koo amantaa biraa taataa yooyyaa ashamaa harka fuune isiniin jedha. Akkuma viidiyoo armaan duratti argitan egaa viidiyoo obboleettiin teenya erga nu biraa boqattee guyyoota 5 lakkoofsisteera. Akkasuma abbaan manaashii Joosiin yeroo hammaa kana haala suukkanneessaa keessa haala baay'ee ulfaataa keessa kan jiruu fi gadda haadha manaasaa boonii wanta itti dhaga'amee fi mana yaalaa galeetii jira. Egaa dhaloonni baay'een gungummii garaagaraatiin gungumaatii jiru. Maaliif taanaan inni yaada nyaata nyaachuu didee qoratamuu wanta hin barbaanneef nyaata dhiisee akkasiin sobee of wallaalee mana yaalaa ciisaa. Kanaaf immoo osoo fayyaa qabaatee deebi'ee yaada kennata waan ta'eef qorannoon irratti gaggeeffama warreen jedhan sooshaal miidiyaa kanarraa dubbataatii jirtan. Egaa nuti alaala dhaabbannee faraduun uummanni dhaloonni hundumtuu alaala dhaabbannee faraduun baay'ee ulfaata. Maaliif taanaan abbaan dhimmaa achi jira waan ta'eef. Yaa dhaloonni nuti irra jirru kun dhaloota bubbee, dhaloota waa tokko hubachuu hin dandeenye, alaala taa'ee quba dhaloota namatti qabudha. In faradiin sitti faradaa jedha. Maaliif taananii haqa boonii Joosiin keessaa qabaachuu baatee wanti nuti bira jirre yookiin isa wajjin hin jiraanne isaan lama wajjin hin jiraanne nuti beeknu hin jiru. Firdiin kan eenyuti? Firdiin kan Waaqayyooti. Nuti garuu Joosiin boonii harka keessaa qaba du'a ishii keessaa kan jedhu akkasumallee sababa maaliitiin akka duute booniin namni beeku takkaallee hin jiru jechuudha. Ishee fi Waaqayyo qofaadha kan isaan beeku jechuudha. Har'a maalis ta'e kanas ta'e sanas gaaris badduus waggaa kana keessatti osoo waggaa hin guutin waa hedduu wajjiniin dabarsaniitii jiru. Tokkoffaa ani shamarran keenya yookiin dhiironni isaan gatanii deeman yookiin immoo waan takkachiitii irratti godhan jireenyi itti fufa. Ilma dhiiratiif jettanii lubbuu keessan baasuudhaaf hin kaatinaa. Har'a boru guyyaa biraati. Har'a isinitti dukkanaa'uu danda'a. Boru garuu ofii keessanii cimtanii shamara kaayyoo qabdu yoo taatan isa har'a jiraattan irra boru jiraachuutii dandeessu. Kanaafuu gayaa dhalootaa yaa obboloota koo shamarranii erga booniin duute viidiyoo hedduu karasii karanaa deemu jalatti namoonni anillee carraa du'aatiin qaba, anirree du'an barbaada. Koomentiin namoota baay'ee kanaadha. Eenyudhaaf jettaniiti kan duutan. Gaafa duutan ikkoo of jalaa baddanii. Namni kamiyyuu jechuudha abbaa manaa keessaniinis wal loltan, jaalallee keessaniinis wal loltan, jaalalleen keessan sinirratti irreechiitii yaa godhee isin lubbuudhaan baddan waggaa tokko iyyuu siniin nazanu jechuudha. Ji'a ja'a caala siniin ajaju yoo akkam ta'e ji'a ja'a sanaayyuu gaddi honnee isaatti dhaga'amee utuu hin taane of mul'isuudhaaf jechuudha. Kanaafuu kana beektanii gaafa lubbuu keessanitti murtii du'aa of murteessitan ani eenyu jedhaatii dhaabbadhaa of ilaalaa. Ilma dhiiraa yoo taate ofii isaatiif dhufe ofii isaatiif adeemu daandii gaarii jedhaani malee lubbuu keessan baasuu dhiistaniit hojjettaniit milkaa'ina keessan itti agarsiisuutii qabdu jechuudha. Kanaaf egaa boonii fi Joosiin jaalalleewwan hedduu wal jaallatanii intarviiruu sanarrattis argitanii achumarraan deebi'anii tiiktook irratti irree ishiinillee si dhabee waanuma barbaade haa ta'u si dhabee jiraachuu hin danda'u. Yoon si dhabeedha kanan lubbuu koo baasu jetti yeroo hundumaa jechuudha. Kun kadhaa fakkaata yeroo baay'ee shamarran dhiira jaallachuurra dhiirri shamarran irra caala jaallachuutu filatamaadha jechuudha. Garaa dhiiraa hin beekan.
dhiironni baay'ee gara jabummaa isa adda hin qabne afaanis ni yaa fakkeessan malee garaan ilma dhiiraa cirraashuma hin mul'atu jechuudha. Maal nuti obboleewwan dhiiras ni qabna. Abbaa dhiirarra ilma dhiirarraayis dhalanne jechuudha. Qalbii shamarranii akkuma harma keessanii akkuma harma keenya rarra'a jedhanii kan nutti makmaakaniif kanaaf murtoo ofirratti murteessina. Anguma waa takka dandeenyu ammuma waa takka nu mudateen dafneeti abdii kutannee karaa du'aatti deemna jechuudha. Kun immoo hin barbaachisu. Ati ofii keetiif jabaattee akkasiin gaafa wajjiniin innillee foonaadha kooti jedhe. Ani osoon qabaadhe amman qabutti boonii warqii miti harkatti miti quba miila ishiitii qabee amma rifeensa mataa ishiitti warqii osoon itti uffise hedduun gammada jedheeti kanaa sa'aatii ture jechuudha abbaan manaa Sijjoosiin. Har'a garuu namoonni tokko viidiyoo yookiin qinibiroo ishee walitti eenyu jedhanii namaaf erga. Dhalli namaa yoo wal fuudhan dirqama mana tokko keessaa taa'u guyyaa guutuu wajjiniin taa'u yookiin immoo bakki hojii gargar ta'uu danda'a. Bakki oolmaa isaanii haadha manaatii fi abbaan manaa gargar ta'uu danda'a. Yeroo kana immoo namni isaa walitti naquudhaaf jedhee yookiin isheedhaa fidanii waree ishiitti himuu yookiin isheerraa fuudhanii isatti waree himuu. Namoonni siqa namaa hin jaallatan, namoonni mul'ata namaa hin jaallatan, namoonni keessattuu abbaa manaa fi haadha manaa xaarrattuu gargar baasuudhaaf kaatu malee akka isaan wajjin hin jiraatan hin barbaadan jechuudha. Kanaafuu booniin egaa jireenya amma jiraatte sana keessatti imimmaa ishii dhangalaastee maaloo na dhiisaa jettee har'allee akkasuma Joosiin lapheen isaa cabee akkasiin gulukoosiin gaafatti kennameetii jiru argitaniitii jirtu. Namoonni baay'een itti farada jedha. Namoonni baay'een immoo maaloo dhiisaa rabbi si haa fayyisu jedhaanii jedha. Egaa dhaloonni bubbee ta'ee nuti wanta kana murteessuus hin dandeenyu, faraduus hin dandeenyu. Firdiin eenyudha? Firdiin ilma waaqayyooti jechuudha. Maaliif taanaan kaleessa kan wajjiniin wal jaallatee wal fuudhe isaanii, mana tokko keessa kan jiraate isaaniidha. Beeloo fi dheebuu kan wajjiniin dabarse isaaniidha. Kana hundumaayyuu nu miti yookiin wal jaalladhaa jennee ni miti. Jarri kun kan wal jaallatan yookiin immoo wal ajjeesaa jenneeti miti. Firdiin ilma waaqayyoo bira jira waan ta'eef, waaqa isa uumaa keenya bira jira waan ta'eef nuti otoo yeroo baay'ee inni du'e isa jiru irrattis murteessuu dinnee murtii itti kennuu baannee ani eenyudha kanan murtoo du'aa namatti kennu kanan du'a namatti murteessu kun ani eenyu jennee otoof madaallee baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf dhayyaa dhalootaa argitaniitii jirtu. Joosii waaqayyoon immoo fayyisee haqa obboleettii keenya boonii akka akkamiin maalirraa kaatee akka of ajjeeste maaltu akka ishee mudate inni yoo eessa jira akkamiin of ajjeeste kan jedhu immoo inni fayyee akka nu qoratamu barbaanna malee akkasuma isatti akkas godhee isheetti akkas godhe akkas jechuun hin danda'amu. Murtiin ilma waaqayyoo bira waanta jiruuf hin murteessinaa obboloota koo. Viidiyoo kana immoo yoo argitan laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Obboleewwan keenya of ajjeesna lubbuu keenya baasnu jedhan yoo namni tokko yookiin viidiyoo kana dhaggeeffate waa takka irraa baraadhaaf. Maaliif taanaan yeroo kamiyyuu kutannoo guddaadhaan abdii guddaadhaan jiraadhaa. Ilmi dhiiraa dhufus deemus dantaa keessan miti. Yoo inni nan deema jedhe daandii dudda lukkuu siifaa godhu jedhaanii malee lubbuu keessanitti murteen fudhatinaan isiniin jedha. Kanaafuu guddaa galatooma.